Atileetonni Itoophiyaa shaampiyoona atileetiksii addunyaa 18ffaa irratti biyya Ameerikaa kutaa Oregon magaalaa Eugenitti hirmaatanii deebi'aniif har'a sirni simannaa magaalaa Finfinnee masaraa mootummaa kan biyyaalessaa keessatti taasisameefi atileetonni gara Itoophiyaa kan galan kaleessa galgala yoo ta'u har'a magaalaa Finfinnee keessa naanna'uun hawaasa isaan simateef nagaa dhiyeessaniif jiran. Itoophiyaan dorgommii kanarratti atileetota madaaliyaa argamsiisaniif hanga badhaasa birrii miiliyoonaan lakkaa'amutti badhaasuun ibsameera. Itoophiyaan dorgommii kanaan addunyaarraa Yuunaayitid Isteetitti aantee sadarkaa lammaffaan Afriikaarraa immoo sadarkaa tokkoffaan xumuruun ishii ni yaadatama. Sirna simannaa fi badhaasaa kanarratti pirezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee argamanii ergaa dabarsaniin injifannoon argame madaaliyaadhaan olidha jedhan. አትሌቶቻችን በሐምሌ ክረምት ጭጋግ ውስጥ በአገራችን ላይ ደማቅ ፀሐይ እንዲያበራ አድርገውልናል። Atileetonni keenya adoolessa bacaqii gannaa kana keessa aduun akka baatu godhaniiru. Maqaa biyya keenyaa gaarummaadhaan waamsaniiru. Itoophiyaanonni bakka jirrutti akka mataa ol qabannu nu taasisaniiru. Injifannoon kun kan madaaliyaatiin oli. Injifannoon kun alaabaa Itoophiyaa, alaabaa biyyoota biroo caalee akka mirmirsamu gochuudhaan olidha. Faaruun biyyattii biyyaan alatti akka faarfamu gochuurras kan darbedha. Injifannoon kun ulfina guddaadha. Uummata jireenyi itti hammaate, kan gadde, kan dhiphatee fi akka biyyaatti eessa jirra kan jedhee muddame hundaaf gammachuu argamsiisaniiru. Atileetonni keenya galatoomatti hin jenna. Pirezidaantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Koomaandar Daraartuu Tulluu simannaa taasisameefiif galateeffachuun atileetonni madaaliyaa warqii argamsiisan gammachuu guutuu akka argataniif maatii isaanii naannoo Tigraay jiran waliin akka wal arganiif mootummaa Itoophiyaa gaafataniiru. የትግራይ አትሌቶች ቤተሰብ የማግኘት ኦፖርቹኒቲ አሁንም አላገኙም። ክብርት ፕሬዝዳንታችን በእርግጠኝነት ይሄን ነገርም ይቀርፋሉ ብዬ ገምታለሁ። Atileetonni Tigraay carraa maatii isaanii argachuu ammallee hin arganne. Kabajamtuu pirezidaantiin keenya kanaaf furmaata ni kennu jedheen tilmaama. Mootummaan keenyas kana ni fura jennee yaanna. Sababni isaa gammachuun keenya dhugaa akka ta'uuf. Yeroo itti aanutti ammoo onnee guutuudhaan akka hirmaannuuf Tigraay atileetota qabna. Nuuf hin dhufne bakka jiranitti hojii isaanii akka jalqaban atileetonni barbaachisoon ammoo gara kana akka nu dhufan mootummaan ammoo atileetota kanaaf waan barbaachisu akka godhuuf daandii akka saaquuf bu'uuraalee misoomaa barbaachisu hunda akka guutuuf akka haalli mijataan jiraatu ni barbaanna. Mootummaan naannoo Tigraayis kana ilaalcha keessa galchee atileetonni kunneen maatii isaaniin akka wal argatan haala ni mijeessa jennee abdanna. Qaamni ilaallatu lameen waliin dubbatanii haala mijataa atileetota keenyaaf ni uumuu jedheetan abdadha. Simannaa nuuf taasisameef isin galatoomfanna. Galatoomaa. Hawaasni magaalaa Finfinnee maatii